kabajamoo fi jaallatamu jalbultii gaafa muddee 31 bara 2017 irraa qabee hanga amajjii 1 bara 2018 tti giddugala mooraa leenjii adda bilisummaa Oromootti guyyaa waboo baranaa kabajame sirnoota adda addaan akkuma daawwattan itti fufee gara xumuraa gaheera. Maa irrattis hayyudureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa haala qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamu haala sochii waraana bilisummaa Oromoo waboo akkasumas haala diinaa irratti ibsa bal'aa kennaniiru. Guutummaa hasaasaanis daawwattoota keenya walumaan yaa hordofnu. Fayyaata duraan dursa miseensa shanee gumii adda bilisummaa Oromoo, miseensota gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo, qondaalota waraana bilisummaa Oromoo, miseensota waraana bilisummaa Oromoo naannoo kanatti ayyaana kana kabajachuuf waliin argamne. Akkasumas warri kaan hundi keessanuu maqaa miseensota hoogganoota adda bilisummaa Oromoo, qondaalota waraana bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo ta'ee bakka keessa maqaa kootinis baga ayyaana kanaan sin ga'ee baga waliinuu geenye jechuudha. Ittaan Suudaan zooniin kibbaa qaami waraana bilisummaa Oromoo asitti argamnu kora sabaa xiqqaa qaama kora sabaa adda bilisummaa Oromoo hagayya 20 hanga 30tti xumurame kora xiqqaa zoonii kibbaa carraa kanatti dhimma bahuudhaan gaafa muddee 28 fi 29 gaggeeffatanii qaama hoogganaa adda bilisummaa Oromoo ka ta'e ka isa korri sabaa isaaniif murteesse deeggartoota adda bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo bal'aa isaa waliin argame zoonii kibbaa gidduutti kora gaggeeffatanii kora kana milkii fi injifannoon xumurachuu isaanii bakka keessan bu'ee baga gammadanii baga gammanneedha jechuudha. Addatti jala bultii ayyaana waraana bilisummaa Oromoo fi ayyaana haaraa kana keessatti seena qabeessa funyaan waraana diinaa fuuldura isaanii jiru fuulduratti kana gaggeessuu isaaniif injifannoo guddaadha baga gammadan jedha irraanu. Ittaan Suudaan ayyaana kana kanuu qopheessan ajaja mooraa giddugaleessa adda bilisummaa Oromoo akkasumas miseensota gumii sabaa fi kanneen qophii kana akkasitti miidhagsanii ayyaana kana kabarnaa kana baay'ee miidhagaadhaan kanuu qopheessan akkasumas immoo addatti hawwisoo waraana bilisummaa Oromoo walaloolee faaruulee sirboota diraamaa akkas qabsoo kanaatiif dhaamsa jajjabaa ka seenaa ka qabsoo ka haala yeroo irratti hundaa'e kanuu qopheessan kanaan nu dandeessisan hunda isaaniitu bakka keessan bu'een galateeffadha jechuudha. Bakka hoogganoota adda bilisummaa Oromoo bu'ee bakka qondaalotaaf miseensota waraana bilisummaa Oromoo bakka miseensota keenya fi qeerroo bilisummaa Oromoo biyya keessaa akkasumas uummata keenyaa bu'ee qabxiilee tokko tokko ka qabsoo bilisummaa Oromoo har'a ilaalan qofa waa jechuun barbaadaa sana irratti bakka keessan bu'ee waan dhiyeessaa jiruuf diinonnii fi firoonni keenyallee akka hubataniif waan tokko tokko jechuun barbaadaa jechuudha. Duraan dursa ka qabsoo bilisummaa Oromoo har'a keessa jiru fi eessa geenye jirra maal keessa jirra ka jedhu sana. Qabsoon bilisummaa Oromoo boorus ni jenna kaleessas jennirraa iftaanis ni jenna qabsoo ofirratti hirkannoo qofaan gaggeeffamuu dirqame balbala mootummoota hedduu balbala firoota hedduu balbala mootummoota ollaa keenya hedduu reebnullee waggaa hedduu keessatti qabsoo haqaa
qabsoo ummata kabajamaa guddaa kana kawaanjoo gabrummaa jalatti humna mootummaa nu gabroonfate gurraacha Afrikaa qofaan otoo hin taane gargaarsa humna kolonialistoota Awurooppaatiin waggaa 150 duraatti cabee ka gargaarsa akka ummatoota gabroomanii hunda isaaf malu gargaarsa kadhatullee balbala meeqa reebullee hanga ammaa mootummaa nu cabse sirna inni nurratti ijaare sirna kolonii kana tiksuuf jecha qofa gargaarsa nutti cufanii ofirratti hirkannoo qofaarratti ofirratti murteessuu qofaarratti ummati kun qabsoo hadhooftu qabsaa'oti bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo fi waraanni bilisummaa Oromoo waggootii kana hunda meeshaarraa agabsamee meeshaarraa uggurame harka qullaa fi meeshaa gabaabaa diinarraa buufatee fi ofirratti harkate qofaan qabsoon kun jiraate marraa meeqa shir hedduun irratti xaxame bittinneeffamuuf dhabamsiifamuuf facaafamuuf bara chaartaraatii fakkeenya gaarii ergasii immoo marraa meeqa irratti aggaamamullee kana hunda keessa darbee har'a qabsoon bilisummaa Oromoo diina isaa lafa ilaalchisee ofiisaa mataasaa ol qabatee injifannoodhaan as ga'uun ka hunda keenyaati ka uummata Oromooti. Uummati Oromoo ka baga kanaan ga'ee jennaa jechuudha. Addunyaa kanarratti qabsoon akkasitti haala hudhaa keessatti waan hedduu keessa caccabsee darbee qofaasaa irratti hirkatee asiin ga'ee qabsoo bilisummaa Oromoo qofa jechuu danda'ama jechuudha. Addatti waggaa 26 yookaan 7 duratti 92 gaafa adda bilisummaa Oromoo chaartara keessaa dhiibamee bahaansa keessatti waraanni 20,000 waraana qofaa otoo hin taane ummata siivilii dabalatee ijoollee xixiqqaa dabalatee qabsoo bilisummaa Oromoo qofa dhabamsiisuuf mooraa hidhaa dhedheessaa fi hursoo keessa qofaatti gara 60,000 akka ta'utu hidhamee kaan ajjeefame kaan immoo hidhaa waggaa dheeraaf itti murtaa'e kaan hanga dhukkuba naannoo sanatti dhabamutti itti duulame kana keessaati darbee qabsoon bilisummaa Oromoo as gahee har'a uummata Oromoo baa dhihaa kaaba kibba tokko ta'ee akka uummata tokkotti ummati miliyoonaan socho'u kun akkasitti qabsoo isaatiin gaamuun injifannoo olaanaa ka sirna EPRDF TPLF nurratti diriirse cabse waan ta'eef injifannoo guddaadha ka bara kanaa jechuudha. Kana keessatti as dhiyoo kana bara 2014 irraatii jalqabee 2015 2016 2017 haala addaa sochii waraana bilisummaa Oromoo sochii qeerraa bilisummaa Oromoon ummati Oromoo hundi wal keessa seenee fincila walitti fufinsaan diinni bifa adda addaatiin fincila kana cabsuudhaaf marraa 3 isa ammaa wajjin arfaffaa command post nurratti labsee humna waraanaa qabu guutummaa isaa harka 100 keessaa harka 80 akka ta'u Oromiyaa keessatti bobbaasee kana cabsuudhaaf kana hunda keessa cabsee keessa bahee itti fufinsaan hanga har'aatti guyyaa har'aa kanatti bifa adda addaatiin shira diinaa fi karoora diinaa diriirse hunda caccabsee injifannoodhaan ka keessa darbameedha waggaan darbe kunis injifannoo guddaadha jechuudha. Kana keessatti gandi Oromoo tokkollee
ka hiriiran bahin ka fincilan godhin ka diinaafis haa ta'u firaaf dhaamsa isaa qabsoon kun galii isaa gahu malee akkan dhaabbanne gandi itti keessatti hin ibsamin gandi keessatti hiriirin bahamin gaaffii isaa ifa godhatiin tokkollee hin jiru jechuudha. Kana keessatti xiqqaa guddaa ijoollee xixiqqaa waggaa 5 waggaa 4 hanga jaarsa waggaa 90tti waliin fi dhiira darbaa otoo hin jedhin waliin hiriiree addunyaa kanaaf dhaamsa guddaa dabarseera. Sirna mootummaa sirna kolonii Itoophiyaatiif dhaamsa guddaa dabarseera. Kunis qabsoon kun sosobbaa addaa yookaan gaaffii keessi deebisne master plaanii Finfinnee kunoo sii deebisne dhaabbadhu lafa irraa buqqifaman irraa sii ariine dhaabbadhu sigaa bifa adda addaan godhanillee command post jijjiiranillee lakki gaaffiin koo bakka waan guddaa qabutu jira. Sunis bilisummaa uummata Oromoo fi walabummaa Oromiyaati. Kun akka bakkaan ga'u dhaadannoo tokkittiidhaan ibsachuudhaan xumura sirna gabrummaa fincila xumura sirna gabrummaa jedhee dhaamsa kana dabarsuudhaan yoo kun deebee qofa dhaabbanna ka jedhu hanga har'aatti dhaamsa dabarsaa jira. Kuni dhaamsa guddaa addunyaatiifis sirna impaayera Itoophiyaatiifis jenneeti amanna. Haa ta'uuti sirni takkaa diriiree nagaadhaan nama keessaa deemu hin jiru hanga dhumaa caccabu malee diriiru. Kana ummati Oromoos kana waan beekuuf harka ol qabate hanga sirni kun xumuratti godhamutti gaaffii bifa kamuu deebisan sossobbii bifa kamuu godhani akka boodan deebine agarsiisaa jira. Kana lamaantu wal qabee jira jechuudha waggaa kana keessatti. Kana cabsuuf command post diriirsuu qofa miti isa kana dachaasuuf yaada uummata Oromoo qabsoo bilisummaa irraa Oromoo irraati jallisuuf akkasumas humna command post qofaadhaan otoo hin taane qabsoon bilisummaa Oromoo waan biraatiin busheessine fakkeessuudhaaf darbee uummataaf lola fakkeessuudhaan liyyuu poolis ka jedhamu ka humna Alshabaabii fi humna warra ONLF adda bilisummaa biyyoolessa Ogaaden ittiin cabsuudhaaf hidhachiise leenjisa isaarratti mootummaa Ameerikaatii fi mootummaan Ingilizii irratti isa gargaaraa bahee hidhannoonsaa hanga droshkaa hanga RPG hanga mortaraa qabu isa kana uummata Oromoo irratti bobbaasee jechuudha. Bobbaan lola kana baha Oromiyaa irraati hanga kibba Oromiyaatti kiiloomeetiroota kumaan lakkaa'amu kana keessatti lafa Oromoo irratti lola liyyuu poolisii gama tokkoon ka ajajoota yookaan jeneraalota wayyaaneetiin hoogganamuu fi hoogganoota qaruutee wayyaaneetiin bobbaafamu waliin bobbaafamu humna kana Oromiyaa irratti fi adda bilisummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo irratti bobbaase. Bobbaan qabsoo kanaa fi akeekni bobbaa lola kanaa fincila diddaa gabrummaa fi xumura gabrummaa Oromiyaa guutuu keessatti giddu galeessa baha kaaba kibba keessatti deemaa jiru. Isa kanarraa uummata Oromoo jallisee uummata Oromoo jallisuu qofa otoo hin taane yaadasaa qabsicha yeroodhaaf ofirraa dhaamse yeroof otoo hin taane isa dhumaa ofirraa dhaamse uummata Oromoo immoo haamlee cabsee jilbeeffachiisuudhaaf ka saganteeffame ture. Haa ta'uuti qabsoon bilisummaa Oromoo akkuma baroota 77 fi 76 ofirratti hirkannoo qofaa fi tooftaalee uummata Oromoo hiriirse bifa kamiinuu lolatti dhufu bifa kamiinuu shiratti dhufu caccabsuu irratti muuxannoo dheeraa qabu lola kanas akkaataatti loluu qindeeffate addatti loloota yeroo jalqabaa abidda meessoo Hordodde Cinaaqsan Qaraaqumbii Gursum darbee immoo Beeltuu
fi naannoo Saasaawweenaa darbi naannoo Moyyaalee qabatee hanga Areeroo isa kana keessatti akkasitti abidda humna hidhannoo ol aanaa qabatee akkasitti bobbaafame sana qaanessee cabsee ofirraatti deebise lola jalqaba. Kana injifannoo hin jirre addunyaa irratti agarsiise mootummaa wayyaanee fi jeneraalota isaa qaanfichiise injifannoo guddaa uummata Oromoo galmeessite. Inni kunis dhaamsa tokko dabarsuu fi qaba naannoo kanaaf yoo dhuguma waa dhaamsa darbu kana isaanii gala ta'e. Lolli kamuu fi taankiin kamuu xayyaarri kamuu uummata murteeffatee ka'e irratti bobbaafamu irree uummataa ka caaluu xayyaarrii fi taankiin kamuu akka hin jirre kana mirkaneesseeraa fi booriftaan illee kana mirkaneessinaa fi kana keessatti ilmaan Oromoo ka uummata isaanii waliin hiriiranii bifa adda addaatiin qabsoo bilisummaa Oromoo jalatti hiriiranii qeerroo bilisummaa Oromoo fi uummata keenya baga gammaddee baga injifannoon keessa baatee jenna jechuudha. Lola kana akkasitti lolaan injifatuu qofa otoo hin taane qabsoon jalqabe suni akka mootummaa wayyaanee barbaade sanatti fincillis dhaabbatee irraa qabbanaa'ee haamileen uummata keenyaas cabuu otoo hin taane fincilli itti fufinsaan lolli otoo lolamaa jiru hanga kaleessaa fi eengaddaatti qabsoon kun harka ol qabatee lolli otoo lolamaa jiru fincillis itti fufamaa jiraachuun immoo injifannoo irratti aanuudha jechuudha. Isa kanas hanga qabsoon keenya galiisaa gahutti humni kamuu dhaabuu akka hin dandeenye diina keenyaafis fira keenyaafis mirkaneessina. Amma haala hariiroo fi akkaataan nuu fi wayyaanee gidduu jiru mootummaa wayyaanee ammallee taanaan qabsoo kana dhaamsuu ukkaamsuu yookaan qabbaneessuu kanarraa hanga xumuratti ta'amutti of boodan deebi'u. Qabsoon bilisummaa Oromoo immoo hanga bilisummaan Oromoo fi walabummaan Oromiyaa mirkanaa'utti of boodan deebi'u ka bahe hin deebi'u ka bosona seene bosonaa hin galu ka fincilaaf bahu fincilarraa hin deebi'u kana lamaantu wal qabee jira. Kana keessatti kanaaf uf qopheessuu nu gaafata. Kana adda baafnee walitti himna diinaafis fira keenyaafis jechuudha. Isa kana keessatti taansinee erga kana ta'ee hariiroon mootummaa Itoophiyaa fi hariiroon qabsoo bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo ka gaafa duraa maal fakkaata amma maal fakkaata jettu gabaabseen tuqee darbuu barbaada. Hariiroon mootummaa Itoophiyaa fi uummata Oromoo gidduu jiru sila jaaltoleeraan tuqeera. Sirna gabrummaa nurratti diriiree jiru waanjoo gabrummaa fi cancala sansalata harkaaf miila nu hidhee jiru kanatu nurratti diriiree jira. Hariiroon keenya hariiroo gabroonfataa fi gabroomaa gidduu jirudha. Hariiroon gabroonfataa fi gabroomaa gidduu jiru immoo sirna nurratti diriiree jirudha malee namoota miti uummata miti kalolaa jirru sirna cunqursaa gabroomsaa kanadha hariiroon nurratti diriiree jiru. Karaa keenya immoo kana cabsine kana diigne bilisummaa keenyaa fi walabummaa keenya argatudha jechuudha. Inni kun har'allee hin jijjiiramne kana ka ofitti dhaalee kana fudhatee jiru mootummaa TPLF EPRDF jedhamu ka wayyaaneen EPRDF ka jedhu tokko ijaartee dhuunfattee ka ajajuuf jalatti dhaabota uf jalatti ijaartee bittiltee ka bobbaaftuu fi ka sochooftu haa ta'uuti sirnichi sirna TPLF nurratti diriirse jechuudha. Kana keessatti waggaa 27 durarraatii jalqabee kan nurratti diriire qabeenya Oromiyaa guutummaatti mukasaa albuudasaa
bishaansaa ka irratti oomishamu oomishasaa fi lafasaa fi manasaa kana hunda dhuunfata TPLF fi kaampaaniilee TPLF ijaarte harkatti galfamee jiru fi sirna gabrummaa ka durii caalaa Oromoo irratti hadheessee jiru. Oromoo qofa otoo hin taane ummatoota cunqurfamoo hunda irratti hadheessee jiru. Haa ta'uuti golgaa gowwoomsaa abiyyootaawi dimokiraasii jedhu tokko abiyyootaawi ka warraaqaa sagaleen isaa nama harkisa dimokiraasii ka sirna ummati ittiin bulchu jechuudha. Ummati mootummaa isaati ofiisaa ittiin bulchu jechuudha. Golgaa kanaa fi maqaa kana qabate haxxummaa TPLF haxxummaa wayyaanee maqaa kana diriirsite. Haa ta'uuti lafarratti qabeenyaa fi ilma namaallee otoo nafiin garba isa garbaa sana sileef isa jedhan sana gootee ummata Oromoo fi ummatoota cunqurfamaa hunda akkasitti ummata hiyyummaaf saaxiltee waliigala ofii isaanii immoo ganda isaanii ijaarrataa akka nam tokkotti immoo biliyoonaraa fi miliyoonaa ta'an akkasitti jirraa jechuudha. Hariiroon kun har'allee mootummaan TPLF EPRDF kun diigamee karaarraa maqfamee ummati Oromoo harkasaa hireesaa harkasaa galfatu qofa yoo ta'eeti hariiroon kun bakka isaatti gala jechuudha. Kuni hariiroo nuufi TPLF gidduu jiru. TPLF dhabamu Oromiyaarraa buqqa'u xumuri gabrummaa itti ta'u kana qofaatu hariiroo kana xumuratti godha. Kana hariiroon keenya gidduu keenya jiru. Kana keessatti EPRDF marraa hedduu yeroo hedduu walga'ii adda addaa godhatee uummata ittiin gowwoomsu ufaaromse taaddisoo yookaan gamaagama walguuf gamaagamne abaluun ariine abaluun baafne mootummaa Oromiyaa akkasitti ufaaromse mootummaa naannoo Oromiyaa OPDO'n akkasitti ka rakkina gidduu isaa qabu ture akkasitti furate. Pirezidaantii tokko baasee tokko buusee tokko ol baase darbee lakki mootummaa keessatti kunoo abaluu pirezidaantii ta'e abaluun mooyyuu ministeera ittisaatti akkas aangoo kana qabate waggaa 27 guutuu ummata gowwoomsuu fi haxxummaa TPLF ittiin qalbii ummata hatuuf dhiyoo kanallee EPRDF gama godhatee ufaaromsee ummatallee dhiifama gaafate akkasitti waa hunda sirreessuudhaaf waadaa seenee kana ummata gowwoomsaa isaanii kadhuma hin qabne ammallee kanatti jiru jechuudha. Ummati garuu murteeffateera sirni kun nurraa ka'u malee sirni kun nurraa buqqa'u malee hiree keenya harka keenya galfannu malee hin dhaabbatu ka jedhu kun dhaabbatu hin qabu itti fufuu qaba hanga TPLF Oromiyaarraa baate bakka isaanii malu keessatti waan fedhe murteeffatanitti kun itti akka fufuu fi akkasumas xumurri sirna kana akka ta'u waamicha keenyaa fi gaaffii keenyaa fi walumaa gala qabsoon keenya kana utuu godhin akka hin dhaabbanne diina keenyaaf EPRDF mirkaneessina jechuudha. Kana keessatti waan OPDO waa xiqqoo jedheen darba. Seenaan OPDO beekamaadha. TPLFtu ijaare tika isaaniitu bulchaa tika isaaniitu hoogganaa. Kana keessatti as dhiyoo kana afaan uummataa haasofne afaan adda bilisummaa Oromoo haasofnu malee uummata kanatti dhiyaatuu hin dandeenyu jechuudhaan waan uummati jaallatu gurrisaa barbaadu kana haasa'aa baane. Tokko isaallee hojiirra oolchuus hin danda'an. Kuni waan nu ajaa'ibu miti. Garuu as dhiyoo kana dhoksaadhaan kan isaan karoorfatanii jiranii fi TPLF wajjin lafa kaawwatanii jiran caasaa adda bilisummaa Oromoo bal'aa keessattuu qeerroo bilisummaa Oromoo ka uummata qabatee jiru bal'aa kana cabsuudhaaf ittiin cabsina jedhanii kan isaan lafa kaawwatanii jiran ka isa bal'aa gara jalaa kana waan dandeenyu
hojii sii kennina jechuudhaan maallaqaan rakkina sii furra jechuudhaan kana ittiin qabachuu tattaafatu. Hoogganoota caasaa kanaa akka ta'an hoogganoota qeerroo immoo hidhuu tarkaanfii irratti fudhachuu isa kana karoorfatanii itti bobba'uuf jedhan. Dhaamsa nuti isaanii dabarsinu caasaan adda bilisummaa Oromoos ta'u caasaan qeerroo bilisummaa Oromoo kaa wayyaaneen waggoota darban kana keessatti cabsinee diignee qabanneedhanii yeroo hedduu namattiin hidhanii dadhaban isaanis hin danda'an. Qeerroon bilisummaa Oromoo hooggannisaa har'a tokko yoo hidhame akkuma kaannisaa bor mootii biraati qabaata caasaa biraa qabaata kana isaanii mirkaneessina. Tapha ibiddaan taphatan kanarraa irraa dhaabbadhaa. Tarkaanfii yoo fudhattan obboleeyyaa keessan irratti fudhattu. Tarkaanfii yoo fudhattan eessuma keessan irratti fudhattu dhaabbadhaa jennaa dhaamsa keenya isaanii dabarsina. Kana keessatti ummati Oromoollee karoora abaaramaa kana TPLF diriirsitee itti kennitu ka oppidoon immoo yeroo hunda hojiirra oolchuudhaaf olii gadi fiigdu akka irraa dhaabbatan maatii isaanii fira isaanii isaanittillee ummati akka himuu fi gorsuu yoo gorsuu baatan ibidda sanatti gubatu ammas isaanuma ta'uu akka mirkaneessuu fi waamicha keenya dabarsina. Kanuma keessatti ka saboota ollaa keenyaa ollaa Oromiyaa ummata Somaalee dabalatee ummata Tigraay dabalatee ummata Amaaraa dabalatee ejjennoo qabsoo bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo yeroo hedduu deddeebinee himneerra. Qabsoon keenya sirna gabrummaa diiguuf ka sagantaasaa ifa godhatee labsatee tooftaa bilchaataa ummata kamittuu ummata siivilii kamittuu ka hin qiyaafanne sirna gabrummaa yeroo dargii lolaa turre sirna gabrummaa sana lolaa turre malee ummata Amaaraa lolaan turre gaafas sirnicha harkaa qaban gita bittoota Amaaraati har'a harkaa qabu gita bittoota warra Tigraay TPLF jechuudha ummata Tigraay fi ummata Amaaraarraa qabsoon kun rakkina qabaateen beeku diinadhas jedhee gaaf tokko ummata kamiyyuu moggaafateen beeku. Ummati hundi fira qabsoo Oromooti jedheeti labsatee ittiin deemaa ba'e. Akkasumas lolli amma karaa bahaa fi kibba bahaa lolamaa jiru lola ummata Oromoo fi liyyuu poolis ka ajajoota jeneraalota wayyaaneetiin hoogganamu malee lola ummata Somaalee fi ummata Oromoo gidduu miti ta'ee isin beeku. Ka wal dura dhaabbatee lolaa ture fi lolaa jiru ummata Oromoo fi liyyuu poolis ka gaafii immoo humna ittisaa biyya Itoophiyaa wajjin deeggarame isaan kana qofaatu wal dura dhaabbateera. Kanaaf lolli kun lola ummata Somaalee fi ummata Oromoo biti. Haa ta'uuti karaa Somaalee lafa bal'aa kana keessatti akkasitti yeroo ta'u ummata Somaalee irraa ilmaan isaanii kaliyyuu poolisii kee jalatti hiriiranii daangaa Oromiyaa cabsanii nu lolaa jiran dhaabbadhaa jechuu isaan irraa eegaa jirra. Ummata keenya yeroo ganda keessa ganda ollaa isaaniitii buqqifamu hin ariitan hin lakki hin buqqistan jedhee ijoollee sana dhaabuu isaan irraa eegnaa jechuudha. Ummati Oromoo bakka tokkitti Awwadaa keessatti sababaa namni tokko shugguxii qabatee Somaaleedha dargaggootatti dhukaaseef dargaggoota ofirraa ittisuuf jedhanii nama kana wajjin lola seenanii kaan immoo namichaaf dirmachuudhaaf dhufanii kana gidduutti siivilii walitti bu'e kana qofaatu beekama. Yeroo sanatti ummati Oromoo bakka hunda walii labsee Somaalota ganda isaanii qubataa ganda Oromoo keessa qubataa jiran hundaatiif ittisa godheera. Agarsiiseera hojiidha. Isa kana ummata Somaalee ollaa keenyarraa eegganna. Darbee karaa Somaaliyaa qofa miti ollaa Oromoo Sidaamaa fira Oromoo ta'ee ka waliinuu qabsoo
qinneeffataa jiru. Akkasumas karaa Beenishaangul, karaa Gambeelaa fi karaa adda addaa asiin illee karaa Afaar yeroo adda addaatti mootummaan TPLF hidhattoota uf jalatti ajajee akka poolisaa fi akka milishaatti jiran kana uummata Oromoo irratti bobbaaseera. Bakka adda addaatti. Bal'inni isaa akka karaa bahaa hin ta'in malee. Kana keessatti ka jennu ejjennoon qabsoo bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo sabooti hundi waliin fira waliin cabanii sirna gabrummaa jalatti waliin bilisooman jedhu akka nuti kana labsaa jirru ummatooti kaanis mirga ummata Oromoo kabajanii meeshaas sirna Itoophiyaa meeshaa TPLF ta'urra akka dhaabbatan gadi jabeessinee dhaammanna. Kanarra darbee milishoota isaanii ittisuu dadhabanii kanneen wayyaaneen olii gad naannessitu kun ittisuu dadhabanii lolli kun yoo bal'ate ummati Oromoo fi qabsoon bilisummaa Oromoo ittiin gaafata. Kana gadi jabeessinee waamicha goonaa fi ejjennoo keenyallee ibsinaafi. Kanatti aansee haala mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo fi mooraa Oromoo keessa jiru waan gabaabduu jechuun barbaada. Addi bilisummaa Oromoo erga gaafa ijaarameetii jalqabee Oromoo keessa karaa addi bilisummaa Oromoo tilmaamee fi diriirse qofaan otoo hin taane akka biraatti yaadanii ka ijaaraman fi bilisummaadhaaf loluuf bifa nagaatiin haa ta'u bifa daggala seenuudhaan haa ta'u kanneen ijaaraman hundaatiif kabajaa qaba. Kabajaasaa kanas ejjennoo isaa kana ibsataa baay'ee. Kanarraa kaa'amee ilmaan Oromoo bifa karaa daandii adda bilisummaa Oromoo filateetti alatti daandii adda bilisummaa Oromoo beekamaadha. Qabsoo hidhannoo fi qabsoo bifa adda addaatiin walitti nisee tooftaa kana ummata Oromoo ijaaree bilisummaaf lolchiisuu bilisummaaf qabsoosisuu ka jedhudha. Haa ta'u bifa adda addaatiin kanaa alatti bifa adda addaan ka ijaaramanii gaafii ummata Oromootiif furmaata argamsiisuu ka tattaafatan hedduudha. Fakkeenya duraa ENLF yookaan Ethiopian National Liberation Front ka jedhu ka Haji Hussein Soraadhaan karaa edan kana tattaafatame waggaa meeqa duunda maqaa Itoophiyaatiin bilisummaaf kan lolu jechuudha. Oromoo qofa miti. Garuu Oromoonni ka keessatti hoogganummaa kennuu tattaafatan hedduu tattaafataniiru. Haa ta'u warri Itoophiyaadhaaf lolani Oromoonni qofti akkasitti maqaa kana gaafatanii waan jalqabaniif itti dhaqanii waliin loluu didani. Warrummaan gorsanii akkasitti jalqabi jedhanii irraa baqatan. Maqaa Oromoo jedhu qofaan qabatanii kaane isaan. Darbee asuma dhiyoo kana biyya keessatti OFC dhageessaniitu. OFDM dhageessaniitu. Oromoo Federalist Democratic Movement. Oromoo Federalist Congress walitti makamaniis OFC ma jedhan. Isaan kun Oromoon akka Oromootti ijaaramee mirga isaa Itoophiyaa jalatti kabachiifachuu ka jedhu sagantaan isaanii ka adda bilisummaa Oromoo walabummaa jedhuun alatti. Haa ta'uuti akkas waan jedhaniif sirni Itoophiyaa ufitti isaanii ammanne hangarraa. Ufitti isaan ammatu qofa diduu miti. Nagaadhaan qabsoofna waan jedhaniif. Waan wayyaanii yaadduu ala ajaja ishee jalaan sochoonu waan jedhaniif qofa hoogganoonni isaanii manidhaa keessatti tortoraa jiran. Karaa keenya garuu jaarmee akkasiitiif olola irratti oofne hin beeknu. Mirga isaanii kabajnee ejjennoo keenya karaa isaan filatan san ka isaan filatanidha kabajamuu fi qaba ka jedhudha. Akkasumas ala kanatti ka ijaaramanii jiran jiru. Adda bilisummaa Oromoo irraa ciccitanii ka ijaaramanii jiru. Isaan kanatti guyyaa tokko ololaan itti bobbaanee hin beeknu. Waan kana kanaan duras ni tuqee jira.
haa ta'uuti irra guddaan isaanii adda bilisummaa Oromootti bobbahuu hin dhiifne. Olola irraa dhaabuu didani. Olola caalaa ka ummati hin beekne ka ifaan hin himamne shirooti adda addaa as dhiyoo kana keessattuu oppiidiyootti rarra'anii qabsoo kana butatanii itti aangoo koruudhaaf shirooti adda bilisummaa Oromoo irratti harka lafa jalaan biyya keessaaf alaan gaggeeffamu duulli ololaa feesbuukiidhaan adda bilisummaa Oromoo irratti gad lakkifame kaa'e jennuu adda bilisummaa Oromoo abbaan barbaadu bifa barbaadeen ijaarame haa qabsaa'u jedhu sana dhiisanii kasaanii hojjechuu dhiisanii tooftaa diriirfatan hojiirra oolchuu dhiisanii adda bilisummaa Oromootti duuluu murteeffatan. Kanaaf ammallee taanaan ummati Oromoo keessattuu inni bal'aan warra akkasii dhaabbadhaa jedhee mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo sirreessuu qaba. Isa kana dhaamsa keenya dabarsina Oromoodhaaf. Mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo kamataa isaanii dhiisanii jaarmiyaa biraa irratti kaduulan jaarmiyaa biraa gufachiisuudhaaf miila katatan akka dhaabbatan akka itti himan akka dhiibbaa irratti godhan waamicha goonaa jechuudha. Kanuma waliin kanatti hidhataa akka ta'e dhaabota yookaan jaarmiyaalee maqaa Itoophiyaadhaan tokkummaa Itoophiyaa tiksina jedhanii ka ijaaraman ilaalaa jechuudha. Isaan kana wajjin hariiroon qabsoo bilisummaa Oromoo fi addattummaa adda bilisummaa Oromoo dheeraa fi umurii qabsoo kanaan walitti hidhatee jirudha. Gaafa adda bilisummaa Oromoo ijaaramu jaarmiyaaleen Itoophiyaa keessatti beekaman Meeson IPRP warra guddaa jedhaman fi warra xixiqqaa warra Kamaalerid baay'eetu turan. Isaan kun hundi adda bilisummaa Oromoo reefu xiqqoo lafaa kaatu ka kora bu'uureessaallee 76 godhatte maquma ishee qofa dhaga'uudhaan hundi isaanii duula banan. Naaroo naashinaalizim yookaan sabummaa dhiphummaa sabummaa ka saba biraan hammanne jechuudha. Kana jedhanii akka isheen lafaan kaane haamlee cabsuu fi duulatti gochuu fi kanarra darbanii miseensotaa fi hoogganoota adda bilisummaa Oromoo yeroo sana bifa adda addaatiin tika dargiif saaxiluun qabsiisuu sadarkaa sanatti bal'ifatan duula isaanii. Sana keessa darbine. Qabsoo sirna hedduu keessa goonu keessatti isaanillee sirnicha wajjin miidhama guddaatu isaanirra ga'e nullee haalli qabsoos haalli rakkinaas ofirratti hirkannoo qofaadhaan qabsoo gochuunis kun hundi itti dabalame haala ulfaataa sana keessa bifa adda addaatiin darbinee as geenye jirra. Haa ta'uti har'allee tokko gaaffii uummata Oromoo gaaffii bilisummaa fi walabummaa qabu beekuu fi diduu tokko kalammataa ka isaan ijaarratanii jiran tokkummaa Itoophiyaa jedhu sana fudhatu malee adda bilisummaa Oromoo wajjin bifa kamiinuu bifa tumsaan haa ta'u bifa waliin adda tokkummaa ijaarrachuu haa ta'u waliinuu hin hojjennu jedhanii murteeffatuu isaanii. Kuna murteeffatuu isaanii fi beekumsa kennuu diduun isaanii akka jirutti ta'e kunuu isaan hanqate adda bilisummaa Oromoo taargeet godhanii duula ergarratti jalqabanii kunuu amma waggaata 4-5 keessattuu duula addaa ala kanatti ifa bahanii viidiyoodhaan barreeffamaan adda bilisummaa Oromoo irratti bobbahu as dhiyoo kana immoo harka lafa jalaan akkuma sila jenne sana adda bilisummaa Oromoo dandahani diiguu dadhaban dadhabsiisuu ka jedhu qabatanii socho'aa jiru. Isaan kanaafis dhaamsa dabarsinu qabna. Adda bilisummaa Oromoo mirga dhaaba kamiittuu bu'ee dhaabi kun kana akkasi tooftaansaa kana jedhee
duula irratti baneen beeku ufittisuudha garuu ni danda'a booriftaanis ufittisee ciree keessa darbee uummata isaa qabatee injifannootti ni ba'a. Kanaaf irraa dhaabbadhaa adda bilisummaa Oromoo irratti duulu furmaatan argattani furmaata politikaallee ka argattan sirna sanarraa malee adda bilisummaa Oromoo irraa miti jennee dhaamsa keenya dabarsinaa jechuudha. Maa irratti waan gama keenyatti gama qabsoo bilisummaa Oromoo miseensota adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoo akkasumas waraana bilisummaa Oromootti yoo deebine 2018 seennee jirra. Har'a guyyaan tokko dhumachuutti jira. 2014 jalqabee hanga 2017 amma eda halkan walakkaa waareetti qabsoo itti fufinsa ka sirna gabrummaa kana xumuratti gochuu ka jedhu fi wayyaanee wajjinii fi sirna kana wajjin wal qabnee jirra. Sana tuqnee sila fuuldura keenya kanatti kan nu eeggatu akkuma sila tuquu yaale diinni keenya ammallee abdiin kutatu. Abdii waan hin kutanneef gama godhadhee kana of haaromsee jedhee komaandi poostiisas bifa haaraatiin diriirfatee yuunivarsiitii hunda kaampii waraanaa godhee magaalaalee fi karaa Oromiyaa keessaa hunda qubsuma waraanaa godhee paartii sanas haaromseedhee OPDOs haaromseedhee nutti gad lakkisuuf deema. Ka humna waraanaa kun haaraa mitiitti wal barreerra uummata Oromoos itti bareera. Haa ta'uuti miidiyaa isaa dhuunfatee akkasumas shiroota adda addaa fi bobbaa adda addaa gochuuf deema. Isa kana caalaatti kan nu diiguuf ka'e keessa isaa diiguu keessa isaa dadhabsiisuu addaan facaasuu ka qabatee jiru adda bilisummaa Oromoo fi qabsoon bilisummaa Oromoo bal'ifatee itti fufuu qaba. Kanuma keessatti qabsoo hadhooftuu fuuldura keenyatti nu eeggatee xumuratti gochuudhaaf kaane kana xumuratti gochuudhaaf yeroo isaa gabaabsuuf akkuma sila jaallan asii nutti himaa turan harka eenyullee hin jiru. Harka keenyaa fi harka uummata Oromoo jira. Kana hubannee diina haabilee nuu qaratuuf nummoo goraadeetti qaratuudhaaf diina keenyatti uf qopheessuu qabna. Kanuma qofaan jedha gabaabsee injifannoo uummata Oromootiif. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo ayyaanni guyyaa waboo fi amajjiin tokko barri haaraan kan bara 2018 giddugala mooraa leenjii adda bilisummaa Oromootti kabajame qophiilee kanneen akka sirboota warraaqsaa, walaloolee, diraamaa akkasumas dhaamsa hoogganoota dhaabaa olaanoon dabaalamee dhiyaate guduunfaa kan argate akkuma sirna dhaabaatti faaruu alaabaa Oromootiin qophiin addaa kan amajjii tokko guyyaa waboo fi seensa bara haaraa bara 2018 ilaalchisuun qindaa'es faaruu alaabaa Oromoo hawwisoo wabootiin dhiyaate gamtaan faarfameen goolabame. Waboon irreef gaachana uummata Oromooti. Oromiyaan wareegama ilmaan isheen ni walaboomti. Injifannoo uummata Oromoof.